kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota maatii YouTube akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa ani maqaan koo Boontuu chaanaaliin jedhama gara mana masaanuu kiyyaa yookiin immoo obboleettii kiyyaa YouTube affeerameen jira. Gammachuu obboleettii koo hirmaachuudhaaf asitti na affeertee jirti obboleettiin kooti. Egaa obboleettii koo kana jabeessuudhaan masaanuu koo kana naaf jabeessaa naaf guddisaan isiniin jedha. Like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu warri haaraa mana isheetiif haaraa taatan immoo mana isheetti goraa. Wantoota baay'ee irraa barachuu wantoota baay'eetu jira mana isheetti. As seenaa oluma seenaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo qophii ajaa'ibaa babbareedaa miidhagaadhaan isiniif ufna amma haala hojii wal qabateeni. Kanaaf iyyuu koottaa isiniin jenna. Akkasumas immoo obboleettii kiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu YouTube baay'ee si gammadee baga waaqayyo si gammachiise baga gammadde baga dadhabbii kee ganama galgal hirriba kan itti dhabdee mana madaamii gola madaamii keessa dhaabbachaati bu'aa bahii hedduu keessa dabartee YouTube kee irratti milkaa'uudhaaf gammachuu guddaadha. Baga gammadde baga waliin gammanne nuti hiriyoonni keetis baay'ee gammanneerraa baay'ee siif gammanneerraa atillee dhugaa dubbachuudhaaf jabeettii cimtuu goobazii. Kanaaf ammas jabaadhu dhalootatti hojii gaarii hojjattee kan dhaloonni sirraa baratu kan dhalootatti darbu hojiin kun immoo hojii milkaa'ina hojii biyyaaf hojjattee itti jijjiiramtu lammii keetiif dhaabbattu fayyaa keetti argattu biliyoona irratti biliyoona nama horu si haa godhu hanga dhumaatti waaqayyoon immoo kanuma caala ammallee kana bichaa miti kanuma caala waaqayyo ammallee si haa gammachiisu. Gammachuun kee gammachuu keenyadha obboleettii keenya dhugaa waaqa baay'ee nama gammachiisa keessattuu ijoolleen Oromoo akkasitti wal faana dhaabbachuudhaan wal gargaaruudhaan oggaa akkasitti mana madaamii keessatti hojii kana hojjechuudhaan gizee argaman baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Gammachuun kee gammachuu koodha. Ammallee baga gammadde baga waaqayyo si gammachiise yaa masaanuu koo kanas si jaaladhu kanas si kabaju. Egaa masaanuu gizeen isiniin jedhamu waan biraa isin fakkaatinaayi. Kanaafiyyuu masaanuu koodha sirriidha nin jaaladha. Nagaan isiniif haa baay'atu jaalatama obboloota koo baga nagaanaaf taatanii YouTube Hiyyoot jalatti kan argamtan hundumti keessanuu hordoftoota YouTube Hiyyoot bageeraattan isiniin jechuun jaaladha. Har'a mooshiin kun eessaa dhuftee jechuu dandeessu. Hiyyoot eessa jirtee wanta isinitti asaase isinitti hima. Hiyyoot bishaan bu'uu deemte laga waraabuu jechuudha. Bishaan naannoo keenya hin jiru waan ta'eef laga waraabuu dhattee isiniin jedha. Qoosaan jaalattu qoosaan baay'ee natti tola. Kanaaf koongireeshiin baga gammaddee obboleettii keenya Hiyyooti anirree si gammadee jira baay'eedha. Baay'ee tokko si gammadee egaa dadhabbiin kee kallattii hundumaanii waaqayyoon si gargaaree har'a kan harka kee galee jira baga gammaddee. Egaa innaan gaammaatti dadhabbiin kee kun immoo itti fufee waaqayyoon si gargaaree dhalootaaf fakkeenya gaarii bu'aa gaarii akka agarsiistu YouTube keerraa dhaloonni waan baay'ee barate akka milkaa'ina guddaatti deemtu waaqayyoon si haa gargaaru sin jechuun jaaladha. Warri nan beekne immoo ana obboleettii keessan masii kiyyaa yoo jettan sarchi gootan YouTubeera koo argachuu hin dandeessu. Isiniin jedha har'a kan mana Hiyyootii gammachuu ishii qooddachuun dhufe waan ta'eef kanaaf akka sanaadha. Egaa harka wal qabannee jaalala dhugaatiin hiriyyaan dhugaa waliin nuffitu wal nuffii malee yeroo nuuf danda'ame viidiyoo keenya amma dhumaatitti waliif haa ilaallu. Irraan kaachisiinaa viidiyoo namni nama gargaaru barbaadan viidiyoo irraan kaachisiinaa. Viidiyoo sana amma isinii danda'ame amma dhumaatti yookaan gimmaashasa ilaalaa isiniin jedha. Waan tokko irraa barachuudhaaf jalqabaa amma xumuraatti viidiyoo tokko daawwachuun barbaachisaadha. Yoo san hin taane garuu ofii keessaniif irree waa irraa hubattanii nama sanirree hin fayyaddan jechuudha. Kanaaf like, subscribe, share godhaa. Obboleettii keessan obboleessa keessan gargaaru
namni namaaf barbaachisaadha. Namni tokko ofiisaa qubaasaa waan godhu waan ta'eef wal qabannee harka tokkummaadhaan waliin adeemuun barbaachisaadha. Kanaaf akkasanii ana buleetti keessan masii kiyyaa barbaadan gara mana kootii dhufuu hin dandeessu. Baay'ee jaaladha. Jabaadha. Tokkummaan hundarra caala. Waliigalteen hundarra caala. Jaalalli immoo hundumarra caala. Jaalalli hunda walitti hammatee jira waan ta'eef. Baay baay. Ashamaa jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota mana eenyuun deemaa jira har'a? Mana YouTube. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan nagarra caalu isiniif haa ta'u iddoof lafa jirtanitti hunduma keessaniif iyyuu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootti galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u isinillee nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaa waaqayyo irraa qaba. Egaa guyyaa har'aa gara mana obboleettii kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu YouTube dhufee jira jechuudha. Egaa anis gara mana YouTube kanan dhufee warqii eenyuun jedhama? Abbaa koo eenyudha? Maqaa abbaa kiyyaa? Warqii tuub. Warqii tuubiin jedhama. Warreen nan beekneef jechuudha. Warreen na beektan immoo akaakayyuu kiyyayyuu beekuu dhiisu. Beekamu. Annaa jirtu nagaa keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa gara mana hiyyootitti kan na fide samoona torbee darbe keessa jechuudha. Hiyyooti sargiirra turte jechuudha. Egaa sargii ishii nyaachuu hin dandeenye na jala darbe jechuudha. Osoon hin nyaatin egaa sargiin darbusi wanti sargiidha qophaa'e na jala hin dabarre jechuudha. Har'a dhaqqabadhee jira. Kanaaf dhufee jira. Wanneen dhufeefis immoo maal jechuu dhufe? Baga gammaddee jechuun dhufe jechuudha. Innaa obboloota koo nageenya irraa waaqayyo isiniif haa baay'atu qoosaa malee jechuudha. Har'a obboleettii kiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu hiyyooti gara mana ishii dhufuun koo gammachuu ishii qooddachuudha jechuudha. Gammachuu ishii gammachuu kooti jechuudha. Gammachuu keessan jechuudha. Kanaaf hiyyooti qaaliif gaarii namaa baga gammaddee baga waaqayyoon firii dadhabbii keetii siif milkeessisiin jechuun jaaladha. Kanuma caalammoo gammachuun kee gammachuudhuma hin qabne siif haa ta'u. Egaa namni tokko jalqaba qofa osoo hin ta'in haga dhumaatitti yoo itti milkaa'edha jechuudha. Baga milkoofte kan jennu. Egaa kun jalqaba keeti dhuma keetillee immoo kana caalaa akka itti milkooftu abdiidhaan si eegna siin jechuu jaaladha. Egaa sargiin keetillee na darbus jechuudha. Haalli keessa jirtu nan dabarre jechuudha. Kanaaf akkasuma hiyyooti sargii